Tole nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftootaa fi kabajamtoota YouTube chaanaalii kootii nagaan waaqayyoo bakkuma jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kootii inni nagaa keenya baay'isee waaqayyo galataa ulfina guddaa haa argatu jecha tole har'ammoo gara keessan kanan dhufee fi wantoota ittiin rifeensa keenya kunuunfachuu dandeenyu qabadhee fuula keessanitti argamee jira innis wantoota uumamaarraati kan nuti rifeensa keenya ittiin kunuunfachuu dandeenyu inni jalqabaa talbaa fi sunqoo beektu jedhee yaada kuno talbaan kana kun immoo sunqoodha jechuudha egaa sunqoon biyya keenya keessatti beekamaadha waan ta'eef talbaallee hinuma beektu jedhee yaada inni kan biraa kuno abasuuda gurraachaa fi qurunfudii jechuudha abasuudi gurraachi wanti inni nu fayyaduu fi mataa keenya baay'ee cululuqsa baay'ee lallaaffisiisa akkasumallee talbaan illee baay'ee mataa keenya lallaaffisa waan ta'eef egaa kana yeroo itti fayyadamnu akkaataa itti fayyadamnu hundumasaa isinitti agarsiisa egaa gosoota kana arfanii abasuuda gurraachaa fi qurunfudii fi sonqoo fi talbaa kana walitti daballeetu xiqqooshii maashiniidhaan erga daagne garmalee bulleessuuti hin qabnu xiqqoma hororuuti qabna jechuudha hundasaa walitti daballeetu egaa maashinii qabdanitti fayyadamuu dandeessu isini kunoo ani maashinii kanattanii daaka walitti hundasaa walitti dabaleetaniin erga walitti daballee erga daagnee booda immoo jechuudha erga daagnee booda wanta kana kuno erga walitti dabalee booda nan daaka jechuudha kuno daakee xumuree baradistitti naqadhee bishaan illee itti dabaleetaniin jira egaa kana akkamitti akka danfifnu isinitti agarsiisa erga danfisnee booddee immoo akkamitti kan itti fayyadamnu hundumasaallee isinitti agarsiisa waan ta'eef hundumasaa hanga xumuraatti na waliin ilaalaati itti fayyadama baay'ee isin fayyada maaliif nu fayyada yoo jettanii talbaanii baay'ee yeroo danfutti wal harkisa waan ta'eef wal harkisee lallaafa yeroo lallaafu kanatti mataa keenyallee akkasuma lallaaffisiisa jechuudha sunqoonis illee akkasuma kana qurunfudii maaliif yoo itti dabalannee fayyadamna yoo jettanii qurunfudiin baay'ee mataa nama hin biqilcha maaliif mataan keenya yeroo baay'ee namoonni gola arabaa keessa jirru namoonni baay'ee shaashii fayyadamu akka kottanillee shaashii fayyadamu warroonni shaashii fayyadamanii mataan duubatti adeema jechuudha sababii shaashii hidhatanii sababii dafquu fi mataan nama duubatti adeema sababii kanaaf iyyuu nuti immoo maal gochuu qabna qurunfudii kana itti fayyadamuu qabna jechuudha egaa amma kana danfiseetaniin akkaataa kamiin akka itti fayyadamnu qabnullee akkaataa kamiin akka mataa keenyatti dibannee yeroo kam amma ofirra tursiifnee akkamitti akka miiccinullee isinittan agarsiisa isin wajjiniin ilaala hanga dhumaatti amma gara danfisuusaatti isinin dabarsaa jechuudha kunoo akkasitti gaazii irra keenye kunoo akka kanatti gaazii irra kaa'een jira egaa gaazii kanarraa yeroo keenyutti egaa kunoo talbaanii ani danfisee kunoo akka kanaan haala kanaan danfee kunoo akkuma argaa jirtanii wal harkisaa jira jalatti gaazii isa qabbaneessinee suuta jennee yeroo inni itti taktakkedhee kunoo akka kanatti yeroo inni furdatu gaazii isaa jalatti cuufna jechuudha kun akka kanatti suuta jennee bisheessuuti qabna maaliif akka inni seeraa walluuf fudhatuu fi
bisheessuuti qabna jechuudha. Kun ammoo haaluma argitaniini dura bishaan baay'ee qallaa ture, amma garuu kunoo akka kanatti furdatee jira jechuudha. Kanaaf iyyuu haala kanaan itti fayyadamuuti qabna. Rifeensa keenya kunuunfachuuti qabna. Maaliif yoo nuti kunuunfanne malee akkuma guyyaa ollee akka kanatti ukkaamsine oolchine akka kanatti yoo gadi dhiifne baay'ee mataan keenya nurraa dhuma waan ta'eef nuti immoo wantoota uumamaarraa mataa keenya ittiin kunuunfachuuti qabna. Egaa kun haaluma argitan kanaan baay'ee furdachaa deemaa jira. Kanaaf iyyuu yeroo furdate kanatti egaa erga danfisnee xumurree booda kunoo akka kanatti naabba'ee jira. Xiqqooshi ani kan ittiin shaayii calalanii nan calale xiqqoo keessatti na jalaa hafee jira. Isin immoo wantoota itti fayyadamuu qabdanii amma fakkeenyaaf wanta qulqulluu akka haphiishii wanta akkasiitii yoo keessaa calaltanii sirriitti keessaa isiniif ba'a. Kunoo akkuma argitan kana kanan walitti dabale suni kunoo akka kanaan haala kanaan furdatee naabba'ee jira. Egaa xiqqooshii yeroo inni qabbanaa'ee yeroo inni qorrutti akkaataa kamiinillee mataa keenyatti dibannee hammam ofirra tursiisnee akkamitti akka miiccannullee isinitti agarsiisa. Kanaaf iyyuu hanga dhuma viidiyoo kootti na waliin turaan isiniin jedha. Yeroo inni qabbanaa'e walitti deebina. Tole kunoo haalumaanii dura isiniin jedhetti erga qorree qabbanaa'ee walitti deebineeti jirra. Egaa erganni kunoo akka kanatti qorree naaf qabbanaa'e jechuudha. Xiqqoo firiijii keessa kaa'ee akka inni qorruu fi kunoo akkuma inni akka wal qabatuuf illee firiijii keessa kaa'ee jechuudha. Kunoo haala kanaan naaf bareedee jira. Yeroo calaltanii dura calaltuu shayiitiin hin calale. Keessatti na jala hambisee ture irra deebi'ee carqiidhaan ani keessaatii calale. Kunoo haala kanaan bareedee naaf ba'ee jira. Egaa akka kanatti itti fayyadamaan isiniin jedha. Yeroo akka kanatti isiniif qabbanaa'ee firiijii keessa xiqqoo keessanii yeroo inni akka kanatti isiniif qabbanaa'u jechuudha. Wantuma qabdanii kokonaat ooyilii isaa ta'uu oliif ooyilii isaa ta'uu wantuma qabdanii jechuudha. Wantuma mataa keessaniif isiniif ta'u xiqqoo itti dabaltu jechuudha. Xiqqoo itti daballeetu waliin maknee dibanna jechuudha. Amma xiqqoo ittan dabala. Kunoo haaluma amma argitan kanaan kunoo ani itti dabaladheen jira. Hammuma isinitti tole itti dabalattu jechuudha. Erga walitti dabaltanii kunoo haala kanaan maankaadhaan waliin rukuttu. Waliin rukuttanii akka kanatti erga waliin rukuttanii booda gara mataa keessanitti dibattu jechuudha. Kunoo akkuma argitan kana baay'ee bareeda, baay'ee furdaadha, baay'ee wal harkisa jechuudha. Akkuma argitan kunoo baay'ee namatti tola, baay'ee lallaafa. Egaa mataa keenyallee akkuma kana nuuf lallaaffisa jechuudha. Egaa amma kallattii maanii gara mataa keenyaatti dibanna jechuudha. Akkamitti akka dibannullee isinittin agarsiisa. Na wajjin turtii gaarii. Egaa mataa koo haaluma argitan kanaan bakka lamatti addaan qoodeetiin jira. Egaa mataa keenya iddoo lamatti kunoo akkasitti erga gargar qoonne jechuudha. Akka kanatti gargar qoonnee itti dibannaa jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo kamiin akka fayyadamnu mataa keenya yeroo miiccachuuf jennu yeroo baay'ee mataan keenya bishaanii yeroo hundaa waan miiccinuuf mataan keenya baay'ee caccabaa, baay'ee bubuqqaa. Egaa nuti immoo wanta akka hin bubuqqaane nu fayyaduu fi wantoota akkasii kana itti fayyadamuuti qabna. Kunooni mataa koo kana amma yeroo miiccachuuf jedhu kanattidha kananii kana fayyadamaati jiru. Kanagaa dibadhee sa'aatii 2 ofirra tursiisee isaa booda yeroo miiccadhullee isinittin agarsiisa. Kanaaf iyyuu kun akka kanatti iddoo lamatti addaan qoonneetu itti dibannaa jechuudha. Amma gara mataa kootti dibadha. Kunoo haala kanaan suuta jennee keessa isaallee caafii waliin gaheetiin jira. Egaa haala kanaan ergan karaa tokko waliin gahee kun akkuma isin argaa jirtanii baay'ee bareeda, baay'ee namatti tola, baay'ee lallaafa mataan keenya. Haala kanaan erga karaa tokko dibannee waliin geenye jechuudha. Erga karaa kana waliin geenye isa karaa tokkotti dibannaa jechuudha.
kana haala kanaan qabsiifannee isa karaa kanaallee itti dibanna jechuudha. Karaa lamaan isaa sirriitti keessa isaatti dibnee haala kanaanii fillee jechuudha. Kun akka kanaan filannee ergaa wanni jenne akka kanaan itti dibannee mataa keenya kunuunsachuutii qabnan isiniin jedha. Egaa karaa kanallee ittiin diba. Kunoo haaluma kanaan sammuu keessan irraa kaastanii kunoo akka kanatti yoo dibattan baay'ee bareedaadha. Keessa isaa hanga caafii isaatti kunoo akkaataa kanaan itti dibattanii seeraan itti fayyadamuu qabdu. Baay'ee isin fayyada dhugaa waaqaati. Baay'ee isin fayyada waan na fayyadeefanii isiniif illee hojjechuu barbaade. Ijoollonni baay'ee mataan kiyya narraa bubuqqaa jedhanii yeroo baay'ee hin dubbatu. Kanaaf iyyuu isinillee itti fayyadamaa ilaalaa. Baay'ee isin fayyada. Baay'ee namaa fi mataa namaa biqilcha. Baay'ee mataa keenya akka bubuqqaan illee nu fayyada waan ta'eef itti fayyadamaan isiniin jedha. Kunoo ergan dibadhee waliin ga'ee lamaan isaallee walitti dabalee kunoo akka kanatti suuta jedhee quba keenya keessa gashee haala kanaan maasaajiin godha jechuudha. Fuuldura isaa duuba isaa waliin ga'ee kunoo haala kanaan maasaajii godha. Haala kanaan erga maasaajii godhee sa'aatii lamaa kanaan ukkaamsa jechuudha. Walitti qabee ukkaamsee peestaala itti maree jechuudha. Sa'aatii lamaaf nan tursiisa. Isaa boodallee miicadhee mataan koo maal akka fakkaatu hin jabaate moo hin lallaafe kan jedhullee isinittan agarsiisa. Egaa viidiyoon kun yoo isinitti tole share, like, comment gochuun na bukkee dhaabbadhaa na jajjabeessaa. Yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif illee sheerii godhaa. Itti fayyadamaa ilaalaa. Baay'ee isin fayyada. Baay'ee isin gargaara. Kun akkuma argaa jirtanii dhugaa waaqa dubbachuu fi baay'ee lallaafaa baay'ee namatti tola. Kanaaf iyyuu itti fayyadamaa ilaalaan isiniin jedha. Egaa yeroo xumura isaa yeroo miicadhee maal akka fakkaatu isinittan agarsiisa. Tole kunoo haalumanii dura isiniin jedhetti mataa koo miicadhee gogsee qibaatillee itti dibadhee deebi'ee jira. Egaa viidiyoo waan ta'eef addaan kukkutee dhadhaabeen kan inni itti deebise. Sa'aatii lama tursiisee ofirra tursiisee miicadhee kunoo haaluma kanaan haala bareedaa ta'e mataan koo baay'ee na lallaafee jira. Egaa isinillee akka kanatti akkasinitti fayyadamtan abdiin qaba. Maaliif baay'ee isin fayyada waan ta'eef wanta nama tokko fayyadee waliif dabarsinee namni biraallee akka itti fayyadamu gochuutii qabna. Kanaaf iyyuu isinis kunoo haala kanaan itti fayyadamaan isiniin jedha. Egaa yeroo akka kanatti miiccinee qibaatiillee itti dibnee mataa keenya kana garmalee goskuutii hin qabnu. Jiidhaa isaatti qibaatii itti dibachuutii qabna jechuudha. Erga qibaatii kana itti dibannee immoo kunoo iddoo lamatti gargar baafne haala kanaanii bukkeetti dhawaachuu qabna jechuudha. Akkasitti yoo bushinee mataan keenya baay'ee caccaba waan ta'eef haala kanaanii iddoo lamatti baafne jechuudha. Erga iddoo lamatti baafne kunoo akka kanatti bukkeetti fillee yeroo baay'ee mataa keenya yoo iddoo lamatti baafne fille gaarii ta'a. Maaliif jennaan yeroo walitti qabne akkuma jirutti madadaasaa duubatti qabne yoo fille adda nuuf hin ba'u jechuudha. Kanaaf iyyuu kunoo akka kanatti bukkeetti iddoo lamatti adda baafnee mataa keenya yeroo hundumaa akka kanatti filachuuti qabna. Yeroo adda baafnu kana immoo mataa keenya yeroo hundumaa walakkaatti adda baasuuti hin qabnu. Maaliif jennaan yeroo walakkaatti adda baafnu yeroo hundumaa walakkaan kun duwwaa ta'aa deema waan ta'eef bukkeettis asittis adda baasuu dandeenya. Gaaf tokko yoo walakkaatti adda baafne gaaf tokko immoo bukkeetti akkasitti adda baafachuuti qabna. Kanaaf iyyuu kun akka kanatti itti fayyadamuuti qabduun isiniin jedha. Egaa fuuldura isaa kana kun akka kanatti walitti erga qabdanii booddee mataa keessan erga qibaatii dibdanii suuta jettanii maasaajii gootanii booddee jechuudha. Kun duubatti achi qabneetu laaffifne jechuudha. Akka mataan keenya nuuf laafutti baay'ee bareedaadha. Mataa yeroo hundumaa akka kanatti galgala hiikaa buluurra
akka kanatti kunoo yoo dhaannee bushanne gaarii ta'a jechuudha. Kanallee haaluma kanaatiin kunoo kana akka kanatti bukkeetti dhaa'ee xumureen jira. Kanas haaluma kanaan kunoo akka kanatti dugda duubatti qabnee akkuma kanatti dhoofna jechuudha. Akka kanatti erga dhaannee booda lamaan isaa wal faana akka kanatti dhaannee ganama yeroo kaanu qibaatii yeroo qibaatii fayyadamnu qibaatii gosa tokko ta'ee yeroo fayyadamnu akkuma suuqirraa binnetti osoo hin taane wantoota garaagaraa irratti hojjenne itti fayyadamuutii qabna. Ani qibaatii yeroo bitutti kokonaat oilii bitee kokonaat oiliitti wantoota dabalaman itti dabalataniin itti fayyadamaa. Isallee akkaataatti itti hojjetan yeroo biraa viidiyoo ixaan irratti isiniif hojjedhee isinitti agarsiisa. Kanaafiyyuu baay'ee isin fayyada, dhugaadha, baay'ee na fayyadee jira anaani. Kanaafiyyuu isinillee itti fayyadamaa. Yeroo itti fayyadamtan immoo nuffii tokko malee itti fayyadamuutii qabdu jechuudha. Maaliif guyyaa tokko lamatti fayyadamtanii fi faayidaa argamsiisuu dhiisuu danda'a. Kanaafiyyuu yeroo dheeraa isinittis fudhachuu danda'a, yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama isinitti argamsiisuu danda'a. Kanaafiyyuu itti fayyadamaa, nuffii tokko malee itti fayyadamaa. Isin fayyada, baay'ee isin fayyada. Keessumatti warroonni mataan keessan fuulduraan isinirraa bubuqqa'ee fuulduraan gara duubaatti asiin achi adeemaa jiru. Itti fayyadamaa, baay'ee isin fayyada, baay'ee isin gargaara. Dhugaadha, mataan keessanii inni duubatti achi adeemu baay'ee isiniif biqila. Kanaafiyyuu kunoo ani haala kanaan lamaan isaallee akka kanatti dhaadhee ganama immoo yoon barbaade qibaatii kana hiikee qibaatii xiqqoo itti dibee maasaajii godhee yeroo hundumaa ani mataa koo ganama yoon akkam saatii dhabeerraan kan hafe galgala akka kanatti dhaadhee bushadhaa. Ganama immoo ka'eetaniini hiikeetanii maasaajii godhee duubatti qabsiifadhees ooluu nan danda'a. Akka kanatti itti fayyadamee kunoo mataan koo haaluma amma isin argitan kanarra jira. Kanaafiyyuu isinillee akka kanatti itti fayyadamaan isiniin jedha. Egaa viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik, sheer, koomentii, sabskiraayib gochuun na bukkee dhaabbadhaa. Na jajjabeessaa, yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessaa. Egaa haalli itti fayyadama kana hunduma isaa argitaniittu. Kanaafiyyuu itti fayyadamaatii yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessaa. Viidiyoo itti aanutti hanga walitti deebinutti nagaatti naaf tura. Turtii gaarii.